Hai akkam jirtu naguma keessanii geeffattoota kabajamtoota yuutuubii chaanaalee kooteen nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u. Isinis akka nagaa taatan abdiin qabaa isiniin jedha. Har'a iddoo bashannanaa isinin daawwachiisa. Laayik, sheer, koomentii gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Amma iddoo bashannanaa Hindaaqqoonni jirti, sabaliin jirti, iddoo baay'ee bareedaa lafa magariisa bardaa fi wanti jechuudha. Amma viidiyicha zoorse isinitti agarsiisa. Laayik, sheer, koomentii gochuu nu jajjabeessuun irraa fatinaadha isiniin jedha. Baay'ee bade miti. Akkam jirtan? Jiruuf jireenyatu na balleessee dhiifamaa isiniin jedha. Fakkaataa jechuudha. Baay'ee iddoo magariisaa ijoolleen taphachaa jirti. Iddoo baay'ee hawwataa. Iddoo baay'ee bareedaa jechuudha. Tilabi my busy. Kubbaa taphachaa jira. Iddoo baay'ee bareedaa, iddoo ijoolleen taphatanii. Hindaaqqoon jirti. Qoyaamee hindaaqqoo kana laala. Hindaaqqoo fi sabaliin bakka tokko jirti. Baay'ee nama hawwatu, baay'ee namatti tolu, qilleensa gahaa. Iddoo qilleensi gahaan jiru. Dinnichas facaasnee jirra. Warri asheetas nyaachuu barbaadan kottaa asheenni ga'ee jira. يلا
bareedaa nama hawwatu. Kana fakkaata siniin jedha dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube channel kooti. Warri maatiinaaf turtan guddaa galatooma. Warri maatiinaaf hin taane immoo seenati maatiinaaf ta'a siniin jedha. Like share gochuudhaan iddoo bashannanaa kanaan sin daawwachiisu. Guyyaa har'aatiif kana fakkaata. Guyyaa biraatiin viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan turaa isiniin jedha.